Maatii Empower Itoophiyaa akkam jirtan? Har'as mata duree intarastingii biraatiin deebinee wal agarreerra. Namoonni jireenya hawaasummaa, diinagdee, siyaasa keessatti rakkoo isaan mudatuuf furmaata jedhanii yaadota garaagaraa ennaa dhiyeessan ni argina. Kanneen keessaa seenaa keessatti baay'ee beekamoo kan ta'an, bara kanas irra deddeebi'amanii kan ka'an sirnoonni sadi jiru. Sirnoota sadeen kana waliin ni ilaalla. Hanga xumuraatti na waliin turaa. Warreen chaanalii qofaarra taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Viidiyoo koo laayik gochuus hin dagatina. Sirnoonni sadeen kun inni tokko bilisummaa, inni biraa qabeenya walii qooduu, inni sadaffaa walqixxummaa guutuu barbaaduun beekamu. Isaanis kaapitaalizimii, sooshaalizimii fi koomanizimiidha. Koomanizimii irraa yaa jalqaba. Seenaa addunyaa keessatti hanga har'aatti biyyi koomanizimii ta'ee jiraatee hin beeku. Koomanizimii jechuun maal jechuudha? Koomanizimiin jecha kooman jedhu irraa diraayiv kan godhame yoo ta'u, kooman jechuu yookaan yuunivarsaal kan ta'e nama hundaa kan hammatu sirna akkasii jechuudha. Yaada kana baay'ee kan beeksisan Kaarl Maarksii fi Frederick Engels nama jedhamu. Namoonni kun lamaan kitaaba The Communist Manifesto jedhamu barreessaniiru. Namoonni kun lamaan erga paartii koomunistiitti makamanii waggaa 3 booda kitaaba The Communist Manifesto jedhamu kana kan barreessan. Ergasii booda yaadni kun sirriitti beekamaa kan dhufe. Sirni kun maali? Maal irratti xiyyeeffataa kan jedhu kana yaalaallu. Sirni kun kaayyoon isaa hawaasa kilaasilas, isteetilas, maniilas ta'e uumudha. Kilaasilas gaafa jennu yeroo baay'ee kan beekamu kilaasii 3. Kana jechuun upper class, lower class fi middle class warreen jennu kana. Upper classiin abbootii qabeenyadhaan kan guutaman, middlein akkuma maqaa isaarraa hubattan namoota jireenya giddu galoo jiraatan, looriin immoo sadarkaan jireenya isaanii gadaana warra ta'edha. Garuu Kaarl Maarks akkas jedha. Hawaasni sadarkaan hawaasaa 3 osoo hin taane 2 qofaa jedha. Inni tokkoffaa burjiyaas kan jennuun namoonni kun haayi kilaasiidha. Qabeenya qabu yookaan waan qabeenya jenereet godhuu qabu. Namoonni kun hawaasa biroo irraa adda kan isaan baasu qarshii fi humna qabu yookaan aangoo qabu jedha. Aangoon isaaniitis kilaasii yookaan garee lammaffaa proletereet jedhamu san qacaranii hojjisiisuu. Garee lammaffaan kun kana jechuun proletereet kan jennuun kun kutaa hawaasaa baay'ee bal'aa ta'anidha. Humna isaanii, beekumsa isaanii gurguranii warra jiraachuudhaaf xaaranidha. Yaadni koomanizimii maali yoo jettan, garee lamaan kana dhibbaan dhibbatti balleessudha. Abbaan qabeenyas hiyyeessis gonkumaa hin barbaachisu kun yaada koomanizimiiti. Communist Manifesto irraa hubachuu ni dandeechan. Akkamitti hawaasa abbaa qabeenyas hiyyeessas keessa hin jiraanne uumuun danda'ama kan jedhu. Kanaaf Kaarl Maarks maal jedha? Private property wanta jedhamu gonkumaa balleessuudhaanii jedha. Qabeenya dhuunfaa balleessuudhaan jedha. Private property gaafa jedhu qabeenya dhuunfaa jechuudha. Yoo akkas goone hawaasni bakka lamatti hin qoodamu. Abbaan qabeenyas hiyyeessis hin jiru jedha. Sirna koominizimii keessatti isin maqaa keessaniin qabeenya horachuu hin dandeechan. Kan isinitti uwwisu, kan isin nyaachisu mootummaa ta'a. Sirna koominizimii jechuun akkana. Kanaaf addunyaa irratti sirni akkanaa jiraate hin beekamu kan jedhamuuf. Hawaasni akkanaa seenaa addunyaa keessatti hundeeffamee hin beeku. Faallaa kanaa kan ta'e immoo kaapitaalizimiidha. Sirna yeroo ammaa kanatti addunyaa kana irratti yookaan namoota baay'ee bituu danda'edha. Qabeenya dhuunfaa horachuun ni hayyamama. Waan hojjettan mirga kan keessan godhachuu qabdan. Mootummaan akkana godhi, akkas godhi isiniin hin jedhu. Yeroo barbaaddanitti kan barbaaddan hojjechuu, kan barbaaddan barachuu ni dandeessu. Hanga barbaadan qabeenya kuufachuu isiniif hayyamama. Sirni kun
Upper kilaasii, lower kilaasii fi middle kilaasiin akka uumamu ni taasisa sirni kaapitaalizimii. Inni sadaffaaf inni xumuraa sooshaalizimiidha. Hayyoonni tokko tokko addunyaan haalli deemsa ishee ammaa gara sooshaalizimiitti jedhu. Sooshaalizimiin sirna lamaan armaan dura jenne kana kan walitti araarsudha. Koominizimii irraayis kaapitaalizimii irraayis waan wayii kan fudhatudha. Biyyi teenyas bara darbe sirna kana hordofteerti. Sirna sooshaalizimii kanas kan beeksisan Kaarl Maarkis achuma Communist Manifesto irratti akka sirna lammaffaatti kan beeksisan. Sooshaalizimiinis hawaasa maniilas, isteetilasii fi kilaasilas ta'ee uumuudha. Garuu wanti koominizimii irraa adda isa godhu maali? Hanga murtaa'aa ta'e qabeenya akka horattan isinii fayyama. Kana jechuun fakkeenyaaf 100,000 namni tokko xaarii isaatiin yaa hojjetu yaa kuufatu isiniin jedha. Garuu 100,000 irra yoo dabartan fakkeenya kun 100,000 irra yoo dabartan mootummaatu isin jalaa fudhata. Fakkeenyaaf isin qabeenya horattanii 120 yookiin 150 yoo horattan akka fakkeenya 50,000 mootummaatu isin jalaa fudhata jechuudha. Lammaffaa wanti koominizimii irraa adda isa godhu hanga hojjettaniinis isiniif kaffalama. Kana jechuun iskiilii keessan dandeettii keessanii mindaan isiniif kaffalama. Mindaan garuu tokko miti. Warreen dandeettii isin caalaa qabaniif mindaanis akkasumatti olaanaadha. Kun xiqqoo maal uumaa? Kilaasii uumaa jechuudha. So uummanni addunyaa baay'een maaliif sirna kanneen lamaan irraa gargar bahee yoo jettan? Kana jechuun sooshaalizimii fi koominizimii irraa tokkoffaa biyyoonni sirnoota kana hordofan baay'een isaanii guddina hin qaban. Maaliif? Mootummaan hojjettanii mootummaan kan sinirraa fudhatu yoo ta'e fedhii hojjechuu hin qabdan. Dhalli namaas uumamaan of jaalataadha. Kana jechuun kan kee kan dhuunfaa kee yoo ta'e akka keetitti kunuunsatta, akka keetitti ilaalta. Garuu wanti tokko kan mootummaati yoo jedhan namni kamuu maal ta'a? Keerlasiidha. Biyyoonni sooshaalizimii fi koominizimii hordofan yeroo baay'ee yoo agartan baay'een isaanii istaandaardii yookaan istaayilii isaanii wal fakkaata. Haalli uffannaa isaanii, manneen ijaarsa isaanii, nyaanni isaanii, whatever baay'een isaanii wal fakkaata. So amma hoo maaliif addunyaan gara sooshaalizimiitti deematu jirti kan ishee jechisiisa? Maaliif sooshaalizimii? Sooshaalizimiin of jaalattoota avoid godha. Kaapitaalizimii yoo ilaaltan sirni kaapitaalizimii uummanni Afrikaa gurraachonni akka gurguraman taasiseera. Kana jechuun namni tokko bu'aa argachuudhaaf wanta fedhe hojjeta. Hawaasa keellee waan hin taane dhiyeessitu bu'aa argatu. Wanti isinirraa eeggamu yookaan wanti isinirraa eeggamu maali? Seera qofa hin cabsinidha. Garuu sooshaalizimii bira yoo dhufne mootummaan gidduu ni gala. Akka feetan gochuu hin dandeechan. Qabeenya keessan some amount mootummaan gidduu seenitu ni to'ata. Maatii koo sirnoota sadan kana keessaa kamtu isinitti tole? Biyyi teenya kan waan hordoftu isinitti fakkaata? Biyyi teenya purely kaapitaalizimiina jechuu ni dandeenya? Mootummaan gidduu hin seenuu? Wantoota jedhan kana koomentii irratti isin eega. Naaf barreessaa. Hanga ammaatti kan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Bye.